15 وحده لين الحين اسوي لها تاشيره تشتغل شهرين، الثالث جمع فلوس، يعني تشرد يعني حد يجي ياخذها من عند البيت، يعني تسوي سوالف وترد المكتب. مدامي تسني مودنو نكنا كسم مودته ميكا كيچن تجرا انا غرو دددبه مودنو نكنا كنا مودته ايغا شمار كفوني كبجمتو تف جالتمتو تردفتو تكينيا نغني كو كان جاللا في كبجا بكا في لفرتن سنيفا بايتو اني سبلتين كيسن بكا في لفنجرت واقيو كلنا غو نغا فيا كوتيدا ايغا رون من كنيارا تاتل لا شير گچودان گرما مل كنيت دبلما سنين جچو نفيرا كوتي ايغا هر كنن قبدي سني دفه چودا مودنو بيا ربا كيسا جچودا وانتو تاكنا kan akkanatti mirar jedhamanidha. Nu bichaa seenaa malee madaamoonni illee kan mirar jedhanii aaranii yeroo hundumaa maali jedhanii tu nama gadi baatee viidiyoo hojjette baay'een isaanii keessa isaaniitti kan aaran ni jiru. Innis maalidha yeroo baay'ee jechuudha gizeen biyya arabaa hojjedhu isaanii jechuudha. Hojii tagbaariidhaan hojii koonan hojjedha. Hojii kiyyarratti duubatti hin deebi'u jechuudha. Innaa madaamonni keessumminnatii mana sanii dhufu ni beektu kaanii dhufu yeroo isaan dhufanitti jechuudha. Asumarraan illee jaarkaaniin kun jechuudha zayitii isa adii sani isaan bitame keessaa naa ba'uu didee isa sananii dhiqaa jira koottaan dhiqaa sana gargaaraa isiniin jedha kaayi isan urgufaara jechuudha isa dhiquuf. Innaa asmarra dhufan jechuudha yaa maashaallah yaa leela inti shaaxira marra koyisa saanaan jedhu jechuudha. Eewwa ana koyisa alhamdulillah jedhaan yeroo kana haadal beet la inti koyisa haadi maama inti baaba kul shay tamaam zee ma'aatinaan jedhu. Maama fi baabaan ijoolleen mana kana keessa jiran hundumtuu si'iif gaariidhaayi manni kun si'iif gaariidhaayi mindaa kee yeroodhaas sii kennuyi wantoota garagaraa sii bituyi akkamii manni kun jedhaniiti kan na gaafatanii yeroon jedhuun kana eeyyanii ani manni kun naaf gaariidha wanti natti dabe tokkollee hin jiru galata warabbiin jedhaan yeroo kana ati meeqan hojjetta mindaa jedhanii yeroo baay'ee nama gaafatu mindaa kana ittiin hima yeroo mindaa kanatti himummoo amma naan jetti ilaal madaamii teetittiin himiniiti ati manni kun naan taane jedhiiti sababa itti guuriiti ani immoo mindaa kanarratti waan aganaa siifan dabala mindaa kana caalu siin kaffala waan ati barbaadde hundumallee siin bita waan ta'eef koottu mana kiyyatti galtaa yookaan immoo akka ani akkan si gorse madaamitti nimini ofuma keeti koottuti na biratti galtaa minaamina jecha jedhu sani jechuudha kan isheen naan jettu yeroo baay'ee madaamota hedduutu waan akkanaa kana naan jedha ani immoo yeroo kana akkam jedhee tanan akkana jedha birrii guddaan argachuu jechan madaamiti ya gaarii kana gatee deema kan jedhu nagarrama jechuudha. Inna deebiteet immoo madaamin tun akkam jettee waa'ee madaamii ani bira hojjedhu irra deddeebitee na gaafatti jechuudha waa'ee ishii yeroo waa'ee ishee na gaafattu kana ani mee amma garagaree tanan madaamii ofii jechuun haadha ofiiti aga fedhes yoo ta'e hanga isaan bira hojjennutti jechuudha madaamii ofii ka erga bira hojjennee erga wajjin jiraanne haadhuma ofiitii jechuudha. Haadha ofii tanammoo garagaranii nama biraatitti yookaan nama ollaatitti haadha ofii hamachuun hin danda'amaare hin danda'amu miti innaa isaan immoo maal jedhu akka madaamiti ishiitti hamadhu yeroo waa'ee madaamiti kana ishiitti odeessa ishiin narraa gizee sanitti ana fakkaatte wanta madaamiti jedhu kana narraa guurte raawwatte madaamiti himuu barbaaddi jechuudha. Innaa ijoollee waan akkana akka tasaa kan si mudatu yoo ta'e wanta akkanaatirraa sirritti of eeggannoo godhadha keessattuu biyyoota arabaa keessatti yeroo hojjettan gola madaamii keessa yeroo hojjettanitti yeroo hiriyyaan madaamii teechanii haa ta'u kan madaamii teechanitti dhiyaattu yeroo mana san dhufte kushiinaa seentee waa'ee mana sanii waa'ee madaamii sanii sin gaafatte tasumallee badooma mana sanii badooma madaamii sanii itti himuu qabda sababiin isaa booda rakkoo guddaarra sin ga'uu danda'a. Obboleettiin keenya takka maal taate beektanii yeroo hunduma jechuudha hiriyyaan madaamii yeroo dhuftutti waa'ee madaamii yeroo gaafattutti sun gaarummaa nama gaarii fakkaachaa birrii faa kennaafi nuti ka birrii yoo ijaan arginu akka waan birrii arginee hin beekne ijoollee baay'een kan birriidhaaf jennee gaggabnu birrii saniif jecha waan badaa kan dubbatan jiru ijoolleen tokko jechuudha. Innaa ishiin birrii saniin attaallalaa irraa guurti deemtee maal taate ofuma isheetiif rakkoo keessa obseessifte malee birriin madaamiin kenniteef sun rakkoo keessa hin baafne innillee maalidha tuni madaamiin irraa guurtee guyyaa kaanitti ati shaqqaalaa keetu akkanatti goota ati kaddaama keetu akkana goota ati nama akkanaati ati nama baddudhatte hiriyyumti madaamitti kaatee arrabsite jechuudha. Kana maaltu sitti minna shaqqaalaa keetitu akkana naan jedhee jetteetitti deebisteetti yoon kana siniin jedhu madaamonni dhufanis wal bira dhufanis afaan tolanii waan tokko nama gaafatanis
fira keenya yookaan maatii keenya yookaan warratti ol guddannee miti jechuudha. Kanaafuu jechuudha waa'ee mana hojjettanii san amma madaamonni baay'een waa'ee mana isaanii san gadi ba'anii akka dubbatan hin barbaadan. Waa'ee mana isaanii san keessa amma hin beektu maatii tokko haa ta'an obboleewwan haadha abbaa sila isaanii firri urufaa yookaan immoo ormi walitti dhufee fira wajjin ta'e walitti hin dhufu jechuudha. Innaa isaan ollaadha jedhanii walitti dhufeenya akkasii hin qabanii yaa obboleetti obboleewwan haadha abbaadha kanniinuma jechuudha. Isaanuu yeroo dhufanitti immoo mana olii garaa olii sirriitti hin beekan jechuudha madaamonni isinii galee miti. Kanaafuu yeroo kana madaamin ati bira hojjettu sun waa'ee mana ishee san fuutee obboleetti isheetittuu akka dubbattu fedhii hin qabdu jechuudha. Kanaaf isin immoo mana san hojjettanii gizee bakka tokko dhaqxan waa'ee mana sanii fuutanii gara biraatitti yoo dubbattan yookaan madaamii biraatitti yoo himtan rakkoo keessa obseessitu. Isa bichaa miti jechuudha. Amma sarraaseenyaan takka hojjettuma Itoophiyaa ta'anii waa'ee mana ati keessa jirtu jechuudha. Yeroo ati sarraaseenyaadha silaa jettee itti himta waan akkana teetti ishiin immoo fuutee maal gooti madaam isheetitti himti shaqqaalan ishii akkana naan jettee shaqqaalan ta'an immoo madaam isheetitti himti jechuudha. Innaa waa'ee akkanaatillee of eeggannoo gurguddaa godha. Booda rakkoo cimaatu isinirra ga'a. Rakkoon kun yoo isinirra ga'a immoo keessa bahuu hin dandeechani jechuudha. Innaa madaamii tanallee kan aarsi sarraatanyaan ishii maal gooti fuutee hiriyyaa isheetitti himti jechuudha. Deemee maal ta'e madaamiin tun sarraatanyaa ishiitirraa rakkoo geesse. Aga fedhan birri sii kennanii waa'ee ani amma mana kana dhiisi koottu natti galee ani birri akkanaas sii kaffalaa madaamii siin jettu soballee haa ta'u dhugaallee haa ta'u madaamin tun akkana naan jettanii akka gaarummaatti hin fudhatinaa jechuudha. Isinii galee akka gaarummaatti hin fudhatinaa of eeggannoo godhachuu waan badeef hin qabu waan ta'eef of eeggannoo godhadha. Arraba keechan afaan keechan keessaa baastanii rakkoo ofitti hin fidina. Achi biyya san deemuun nuti hojjechuuf madaamin immoo maallaqa nu kaffaluuf. Maallaqa immoo akkamitti akka nu dabaltu madaamin biraa dhuftee nutti himtee osoo hin taane nuti ofii keenya mataa keenya gaafa waggaa lamaan keenya guunne yaannee bakka mindaan koonaa dabaluu qaba jennee ofitti amannee mindaa keenya gaafannee dabalchiifachuu. Manni sun yoo nu ta'uu dide biiroo ittiin dhufne qabna waan ta'eef karaa seeratiin jijjiirrachuu malee madaamii achi dhuftee hiriyyaa madaamii taatee nutti fakkeessitee rakkoo irraan nu ga'uuf deemtu ishii amannee rakkoo irraan of ga'uun hin ta'u. Dubbachuun keessattuu waa'ee madaamii dubbachuun hin barbaachisu jechuudha. Aga biyya Arabaa jirtanitti waan kanarraa sirriitti of eeggannoo godhadha. Rakkoo yoo namarra ga'e baay'ee ulfaataadha isiniin jechuun asumarraa affeerraa kooti. Hanga fedhellee yoo ta'e jechuudha. Amma madaamiin takka sabuma kanaaf sarraatanyaan naaf hin barakattu jedhu isaanillee walitti miqqanyaa'u kana beektanii miti walitti miqqanyaa'u walitti hinaafu akkana ta'e jedhu akkas ta'e jedhu waa'een isaanii waa baay'eedha jechuudha. Innaa kana fakkaata hordoftoota kiyyaanis jaarkaanii kiyya dhiquu ittuma muddaa jira. Turtiina wajjin gootaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jecha mana kanallee laayik sheer gochuudhaan maamila keenya ta'a warroonni maatii keenya hin taane gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa keenya waan wajjin turtaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jenna. Innaa gola madaamii hojjettanii milkooftanii galuuf mataa keechan gadi qabadha dudubbachuuf hin muddaminaa isiniin jechuun affeerraa kootii turtii gaarii isiniif haa ta'u.